Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti aanaan dhakaadii sagantaa iftaaraa gaggeesse. Saganticha irratti qooda fudhachuun ergaa kan dabarsan ittaanaa bulchaanaa dhakaadii obbo Salaaddiin Daatu ergaa dabarsaniin kaayyoon sagantaa iftaaraa tokkummaa fi obbolummaa cimsuu akkasuma jaalala waliif qabnu agarsiisuuf sagantaa qophaa'edha jedhan. Kaayyoon guddaan sagantaa kana inni jalqaba jaalala obboleewwan keenya musliimaa wajjin qabnu tokkummaa isaa wajjin qabnuu fi aadaa waliin jireenya aadaa Oromoon kaleessa qabu san keessattuu biyya keenya keessatti obboleeyyan sagantaan kun yeroo qophaa'u akka bulchiinsa aanaa keenyaatti aanichi itti yaadee sagantaa kana kan qopheesse ta'uu isaati. Keessattuu obboleeyyan keenya musliimaa soomarra turan galgala sagantaa kana wajjin aftiira irratti sagantaa isaan irratti argamna jedhaniiti karaa miidhagina qabuun koreen dhaabatee sagantaa kana qopheessine jechuudha. Jaalala tokkummaa fi aantummaa waliin qabnu ibsuudhaaf agarsiisuudhaaf sagantaa qophaa'ee ta'uu isaati jechuudha. Sagantaa iftaaraa qophaa'utti gammaduu kaasuun hawaasni musliimaa tokkummaa isaa fi biyya akka tiksu kan dhaaman imaama masjiida Daaral Hadiis Sheekh Idriis Haaji Kadir hawaasni musliimaa obbolaawwan isaa amantaa biroo hordofan waliin sagantaa iftaaraa qophaa'e irratti waloon argame akkuma iftaaree tokkummaan biyya isaa akka tikfatus dhaamsa dabarsan. Guyyaa har'aa alhamdulillah guyyaa halkan 21ffaa ji'a Ramadaanaatirra aftira naannawa addabaabaayii yookiin walqunnamtii Booleetitti geggeeffame aanaa dhakaadiitii fi hawaasni islaamaa naannawa kana jiru majlisa islaamaa naannoo kana aanaa kanaa wajjin wal mari'atee tokko tahee kan tokkummaa islaamaa irratti dalaguuf jecha jaalala islaamaa irratti amantaa islaamaa ka duraan dhokate ka duraan gadi qabame mirga hawaasa islaamaa ka duraan dhokate yeroo ammaa kana keessatti mootummaa jijjiiramaa kana keessatti alhamdulillah mirga hawaasa islaamaatti eeggame wanti duraan dhabame wanti duraan hawaasa islaamaa dhabe hundi isaa ifanuu bahee har'aan tana tokkummaadhaan aanaadhaan magaalatti akka magaalaatti akkota aanaadhaan kutaan geggeeffamuun kun wanta duraan hin qabne agarsiisuu mul'isuu jecha mul'isa waan ta'eef hawaasa islaamaa gammachuudhaan guyyaa har'aa kana geggeeffannee jirra. Wanti asirratti hawaasa islaamaatti dhaamu tokkummaa irratti cimuu qabaanna. Hirmaattonni sagantaa gama isaaniin sagantaa iftaaraa qophaa'utti gammaduu dubbachuun bulchiinsa aanichaatiif galata qaban ibsan. Iftaarri baay'ee namatti tola. Jaalala tokkummaa fi obbolummaa kan ibsuudha. Akkasuma immoo aanaa dhakaadii irratti kan qophaa'e aanaa dhakaadii kana irratti immoo baay'ee jaalalaa fi tokkummaa obbolummaa kan ibsuudha. Ammallee cimee itti fufuu qaban jedha wanti kun.